Amen. Isini ya namoota Xiyoon guddaa gammadaa. Isini ya namoota Yerusaalem guddisaatii sagalee gammachuu dhageessisaa. Kunoo mootiin keessan inni qajeelaan inni mo'aan gad of deebisee harree yaabbii keessaa ilmoo harree irra taa'ee gara keessan hin dhufaa. Zakariyaas 9:9. Ganda fuula keessan jiru sana takka harree hidhamte ilmoon ishee bira dhaabaddu in agartu. Hikati na fida Matheos 21:2. Hosanna ilma Daawitiif ina maqaa Waaqayyoo Gooftaatiif. Ufuu galateeffamaadha Hosanna hola Waaqa gubbaatti Matheos 21:9.